Kabajamtoota keenya akkam jirtu har'a barnoota tiiktookii wal qabatu keessaa qabxiiwwan namoota baay'ee barbaachisu tokko isinii qabadhee dhufee jira. Namoonni haaraa taatan mana kana follow godhachuudhaan maatii na taasifadhaan isiniin jedha. Innis namoonni baay'ee keessan gadi qabee yeroon follow isin taasisuuf jedhu namoonni kan biroollee follow isin taasisuuf yeroo jedhanii tiiktookiin keessan cufamee jira jechuudha. Kun piraayiveetii jala jiraachuu keessan ibsa. Piraayiveetii jala akkamitti baafanna kan jedhuu fi har'a barumsa isaa isinii qabadheen dhufee jira waan ta'eef haga dhumaatti daawwachuudhaan dhumarratti yaada qabdan koomentii jalatti nuu barreessaa. Jalqabarratti gara tiiktookii keenyaa dhufnaa. Erga gara tiiktookii keenyaa dhufnee piroofaayil kan jedhu jala kana jira. Piroofaayil kan jedhutti yeroo tokko gabbuuna. Piroofaayila keenya gararraatti immoo sarara sadii nuu fida. Sarara sadii sana yeroo tokko gadtuqanna. Goda dhumarratti kan argamu Setting and Privacy kan jedhu isa yeroo tokko gadtuqanna. Isa keessa Privacy kan jedhu lammaffaa irratti gadtuqannaa. Lammaffaa irratti yeroo gadxunnu private account kan jedhu jira. Private accountiin kun banamee jira yoo ta'e akka kanatti yeroo tokkotti bu'uudhaan switch goonee ofirraa cufna. Yoo akkas ta'e viidiyoo keenya namni arguu danda'a, gadi qabee namni follow nu godhachuu danda'a, akkuma kanallee follown keenya nu guddachuu danda'a jechuudha. Amma kun banaa ta'ee jirutti garuu namni follow nu godhachuu piroofaayila keenya gadtuqee viidiyoo nu post godhu arguu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu qabxiiwwan kana sirreeffachuudhaan akkaawuntii keessan guddifadhaa. Yaada yoo qabaattan immoo koomentii jalatti nuuf barreessaa. Galatooma.